Ibsootee egaa ta'anii nagaa gootii bakka jirtan hundumaatti immoo nagaa Rabbii isiniif haa ta'u jecha har'as viidiyoo tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Viidiyoo isin fayyaduu danda'u akkasumallee otuu ammaan kaastanii immoo itti fayyadamtanii fayyadamaa itti ta'uu dandeessan gara fuulduraatti jedhee yaadeen viidiyoo ta'e tokko isin qabadhee dhiyaadheera. Egaa namoonni chaanaalii keenyaa fi haaraa taatanii ani Ibsaa Gammachuun jedhama. Chaanaaliin keenya chaanaalii Ibsooteekidha. Chaanaalii keenya namoonni sabskraayibiin goon yoo jiraatanii sabskraayib gootanii mallattoo dawwilii immoo yoo bantanii gara maatii keenyatti dabalamtanii akkasumallee viidiyoota babbarbaachisuuf akkasuma viidiyoota babarsiisoo ta'an nu biraatii argachuu dandeessu jechaadha. Har'a weebsaayitiin isinii qabadhee dhiyaadhee jalqabaatii hamma dhumaatti akkaataa barumsa isaa akkasumallee maal akka fakkaatu immoo wal wajjin ilaalla jechuudha. Gara viidiyootti. Weebsaayitiin ani har'a isinii qabadhe weebsaayitii yuutuubii wajjin wal fakkaatu akkasumallee akkuma yuutuubii irratti viidiyoo irratti gadhiisnee kaffaltii argannu seera isaa eegne kaffaltii argannu akkasuma viidiyoota kiriit goone kaffaltii argannudha. Garuu immoo haalli kaffaltii isaa immoo yuutuubii irraa addadha jechaadha. Garuu amaatiin isaas amma yuutuubiiti garuu immoo kaffaltiin isaa yuutuubii irraatiin asii hiiqa jechuudha. Yuutuubii wajjin kan wal fakkeessu qaba. Yuutuubii wajjin immoo kan wal fakkeessine qaba jechaadha. Garaagarummaa qaba jechuudha. Egaa weebsaayitiin kun weebsaayitii rumble.com jedhama jechuudha. Wal faana maal akka fakkaatu wal faana ilaala jechuudha. Ergaa haala kanaan banattanii sanaatiin booddee ani roteet mooddiin godheera. Sanaati bakka tuqa sadii kanatti buutanii desktop site isa jedhu bantu jechaadha. Erga desktop site isa bantanii booddee harkanatti rumble.com jettanii barreessitu. Rumble.com jettanii search gootu. Egaa inni kun chaanaalii koodha. Ani irratti hojjechaa jirudha jechuudha. Banadhee qaba jechaadha mataa koo. Egaa chaanaaliin kun dhugumatti dhiifama. Weebsaayitiin kun weebsaayitii akkuma yuutuubii sirriidha jechaadha. Akkasumallee viidiyoota bebbeekamoo addunyaa kanarratti dhageettii guddaa qaqqabantu asirratti gadhiifama jechaadha. Akkuma argaa jirtanii dhageettii gurguddaa kan qabantu asirratti gadhiifama jechaadha. Dhugumas hin kaffalaa jechuudha. Egaa haala akkaataatti banamu immoo wal faana ilaalla jechuudha. Gaafuma rumble.com jettanii seentanii haala kanaan isinii fidaa jechaadha. Create account jettanii seentu jechaadha. Erga create account jettanii seentanii sanaatii achi as kanatti name bakka jedhu kanatti maqaa keessanii isuma sirrii guuttu. Ani fakkeenya Mulee jedheen guuta. Mulee jedheen sanaatii achi paaswaardii immoo takka qofiisaas jirutti isinii laatu qaba jechaadha. Google himti yookaan immoo gaafuma akkaawuntii kana guuttattanii qofima isaayyuu paaswaardii isinii laata jechaadha. Ansaa wajjin wal fakkaatu yerootti isinii laatu qaba jechaadha. Yoo isinii laachuu dide immoo haala kanaan fayyadamuu dandeessu sirraatti. Sanaati achi paaswaardii erga akkasitti galchitanii iimeelii bakka jedhu iimeelii isuma sirrii isa mataa keessanii kan itti fayyadamtanii guuttu jechaadha sitti. Isuma mataa keessanii isuma sirrii itti fayyadamtanii guuttu jechuudha. Amma immoo gajjallatti kaawuntirii jedhee isin filachiisa. Bakki kaawuntirii jedhamutti immoo Itoophiyaa barbaaddanii guuttu jechaadha. Itoophiyaatti ni guuttu. Achiin booddee bakka referral isa jedhu kanatti immoo description boxii jalatti isinii kaa'a. Description boxii jalaati asirratti guuttu. Saniin booddee
as kanatti username bakka jedhutti immooti maqaa masoo keessanii guuttattu jechaadha. Maqaa masoo keessanii ani fakkeenya jedhee nan barreessa sanaati achi as kana paaswaardii isa asumatti gashitanii isa irra deebitanii asitti gashitu jechaadha. Haala kanaan erga guuttanii booddee sanaati achi your agree to all isheettu irratti kilik gootanii raayit gootu sanaati achi register jettu jechaadha. Tani booddee immooti isinii banaa akkuma jalqaba isinitti hime erga isinii banee booddee congratulations isin jedhee viidiyoo tokko isinii qopheessa. Viidiyoon sun immooti dhimmuma rambilii kana isinitti himudha jechaadha. Akkamitti monetize godhachuu dandeessan, akkamitti upload viidiyoo gochuu dandeessanii fi fiicharoota tokko tokko dabarsee isinitti agarsiisa jechuudha. Gaafa banannu egaa ani gara akkaawuntii koo san ani bana eeruttan deebi'eera. Gaafa banannu keessaa kana fakkaata akkuma argaa jirtan jechuudha. Viidiyoota addunyaa kanarratti bebbeekamoo fi akkasuma irreeti dhageettii guddaa qabantu asirratti gadhiifamaa jechaadha akkuma argaa jirtanii. Saniin booddee erga haala kanaan seentanii jechuudha iimeelii irratti verify godhadhaa jedhee ergaa isinii waan jedhu qaba isinii dabarsa. Rambilii irratti please active your account jedhee haala kanaan isinii gasha jechuudha. Iimeelii keessan irratti dhiifama. Iimeelii keessan irratti haala kanaan isinii gasha. Sanaa ta'e achi bakkee kana uftanii ishee kana irratti liinkii ishee kana irratti kilik gootanii deemtanii verify godhattu jechaadha. Gaafuma kilik gootan sanaa ta'e achi connect wal godha jechaadha. Iimeelii keessan wajjin verify akka inni ta'e isinii agarsiisaa jechuudha. As gara akkaawuntii isa duratti gaafan deebimuuti keessaa haala kanaan fakkaata akkuma argaa jirtanii rambil.com jedha. Bakki kun search gootanii bakkoota wantoota garaagaraa itti barbaaddanidha jechuudha. Wanta isin ilaaluu barbaadan taayitilii isaa gashitanii search gootanii ilaaluu dandeessanidha jechuudha. Kun immoo mallattoon viidiyoo pilaasii aayikonii qabdu kun immooti gaafa viidiyoo upload godhachuu barbaadan kan itti buutanii upload gootanidha jechuudha. Upload video and go live jedhee akkuma YouTube haala kanaan isinii fida jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Sanaan achi upload video jenna. Gaafa video upload godhachuu barbaannudha jechuudha. Kunoo egaa as kanattidha upload nuti goonu. Maximum size isaa 50 GB kan hin dabarre upload gochuu dandeessu jechaa jira sitti. Sanaa achi ishee kana irratti kilik goona. Sanaa achi gara nuti wanta post gochuu barbaanne sanaa achi as nu fidaa jechaadha. Sanaa achi erga tokko isaa irratti kilik goone viidiyoo taayitilii barreessina. Viidiyoo descriptionii kan jedhu jira. Viidiyoo descriptionii isaa akkasuma barreessina jechuudha. Dhimma viidiyoo wajjin wal fakkaatu yaada tokko bakkatti describe goonudha jechuudha. Akkuma arree akkasuma arree viidiyoota keenya kan nu guddisuu danda'an YouTube irratti kan barre asirratti goona jechuudha. As kun bakka thumbnail viidiyoo keenya gashinudha. Taagii jedha. Taagii kun dirqamadha. Dirqama gochuu qabdu jechuudha. Taagii jechuun maqaa nama beekamaa karaa isaatti amma fakkeenya yoo maqaa kootiin ibsoo teekiidha yoo ta'e hankoo ibsoo teekii kana irratti taag utuu gootan jechuudha. Rambilii kana irratti beekameera taana maqaan koo hordoftoonni koo carraa viidiyoo keessan argachuu qabu jechuudha. Carraa isin viidiyoo keessan gadhiisan sana arguu qabu jechaadha. Karaa koo goranii arguu danda'u jechaadha viidiyoo sana jechaadha. Saniin booddee ufni kallattumaan upload jennee baanaa jechuudha. Saniin booddee immooti as kun immooti mallattoo profaayiliin fakkaattu jirti. Haala kanaan maallaqa nuu kaffalamu nutti agarsiisa jechuudha. Yeroo fi ammatti hin kaffalamu jechuun hin kaffalamu gaafan isin jedhu
ammaaf ammatti wanta isinii kaffaluu hin qabu. Erga viidiyoon keessan ilaalame haala viidiyoo keessan ilaalamuu irratti hundaa'e immooti isinii kaffalaa jechuudha. Itti aansuudhaan immooti maay kontentii jedha. Kuni kontentii viidiyoo isin gadhiisaa turtanidha. Hankoo akkuma argaa jirtanii viidiyoo 4 gadhiiseera. Guyyaa 4 dabarte hin gadda akkasanii jalqabe sanaa jechi kunooti tokko view 2 view 4 tokko view tokko qaba jechaadha. Sanaa jechi ammas profile view gaafa jennu license video licensed video an jedhu jira. Licensed videoon viidiyoota eeyyamamoo ta'anii bakka itti argannudha. Upload your video adduma ammaadha. Upload makkoonudha. Live streaming bakka itti live streaming galludha jechuudha. Agreementii isaammooti kan nuti argachuu dandeenyu jechaadha. Viidiyoo kana agreementii qaba jechuudha. Haala akkaataa kaffaltiisa viidiyoo akkamiitu gadhiisne isa jedhamu as jalaatii argachuu dandeenya jechuudha. My content jala seentanii sanaati achi viidiyoo keessan jalaatti kun my content jettu jirti. Agreement jettu irratti click goonaa jechuudha. Sanaati achi download godhaa isin jedha yookaan immoo akkasumatti isinittis agarsiisuu danda'a. Ani download godheen qaba waan ta'eef agreementiin isaa akkuma argaa jirtanidha. Walitti qabaatti isinitti himuuf agreementiin isaa jechaadha. Tokkoffaa subscribe hin barbaachisu. Watch hour akka YouTube hin barbaachisu agreementiin isaa. Walitti qabaasaa isinitti himuuf jechuudha. Gaafa viidiyoo gadhiistan immoo jechaadha. Viidiyoo dura create ta'eeru YouTube irraa yookaan immoo TikTok irraa, Facebook irraa akkasuma social media irraa warra kaan irraati fiddaniiti uftanii kanarratti gadhiistu taanaan isa duraarra percentii 60 qofa isinii kaffalaa jechaadha. Percentii 60 isinii kaffalaa jechaadha. Qofii keessan viidiyoo create gootanii gadhiistu taanaan immoo percentii 90 isinii kaffala jechaadha. Haalli kaffaltiisaa haala kanaan inni kaffalu jechaadha. Isin elkunooti dubbisuu dandeessu jechaadha. Hamma uumaatti main pointiin isaa isa kanadha. Please walii gala isaa beekuuf keesseentanii dubbisuu dandeessu. As gara website keenyaatti yommuu deebinu immoo haala kaffaltiisaa wal wajjin ilaalla jechuudha. Haalli kaffaltiisaa profile keessanitti buutu account overview irratti click gootu saniin booddee accountiin keessanii maallaqa hamma qabu kunooti bakka kanatti amma yoonaatti maallaqa dalaggattaniittan as kana irratti isinii kaa'aa jechuudha. Sanaati gaafa baafachuu barbaadanii dhuftanii cash out jettu. Ammaa fi $50 hamma guutuutti isinii hin eeyyamu isin jedheema isinii deebisaa jechaadha. Gaafa $50 guuttan immooti akkataatti akka bahu isinittan agarsiisa jechaadha. Otuu jalqabdan baay'ee gaariidha. Ammani hani YouTube irratti hojjedhu asirrattis nan gadhiisa hunduma isaa jechuudha. Saniin booddee kaffaltiisaa wal faana ilaalaa adeemna jechuudha. Egaa namoonni viidiyoo kana hin argineef share gootanii namoonni hundinuyyuu fayyadamoo akka ta'anii dhimma keessanitti baatanii isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Akkasumallee namoonni laayikii gootanii laayikii godhaa. Amma viidiyoo haaraatti wal arginutti nagaan tura.